Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamii gaana kee fayyaa jirtu har'aas qophii keenya General Knowledge or it is website irratti kan qabannee dhufnee jechuudha. Akkasuma aappii isaatiillee kan qabannee dhufnee jechuudha. Isa kanas tokko tokkoon kan isin argisiisnu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu gaa isin namoonni hedduun PDF ilee garagaraa akkasuma kitaabilee mojuula garagaraa nagaafachaa turte. PowerPointis akkasumatti nagaafachaa turte jechuudha. Barattoota university akkasuma barattoota dhuunfaa kolleejjii keessatti baratanii jechuudha. Kanaaf har'a gaanu wantoota salphumatti argattan feetan Haramaa University ta'uu dandeessu, feetan Wallaggaa University, feetan Addis Ababa University ta'uu dandeessu. Qofa isin university kam akka taatanii fi koorsii kam akka barbaaddan kan irratti barreessitan qofa jechuudha. Websaayitiin ani irraa isin garsiisuu deemu jechuudha. Amma jalqabuma gahuma Chrome haa seenu. Chrome irratti kan isin argisiisu ta'a jechuudha. Chrome irratti seenaa jechuudha. Akkuma argitan Chrome kana seenaa. Chrome kana irratti erga seennee search bakka itti barreessina. By the way barattoonni waan kana irratti baay'ee isin barbaachisa jeetiin abdadhaa jechuudha. Maaliif university feetan irratti university keessa irratti lecture keessanii waliin kan isin argisiisu jechuudha. Haadiim nu amma studoku.com jettanii barreessanii studoku.com jettanii barreessanii jechuudha. Kanuma asitti argitan kana jechuudha. Erga isiniif dhufee gaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argitan websaayitiin isaa isuma jalqabatti argitan kana jechuudha. Namoota miiliyoona 20 yookaan barattoota akkasuma miiliyoona 17 kan of keessaa kan qabu ta'a jechuudha. As keessatti kan argaman ta'a jechuudha. Akkuma jala kanarratti argitanii wanti ani search godhee barbaadaa ture as jalatti kan argitan ta'a jechuudha. Addis Ababa University keessatti financial institution akkana barbaade jechuudha. Mojuulee isaa balaalladhe jechuudha. Amma garuu ani isin agarsiisuudhaaf wantoota feetan buufachuu dandeessu jechuudha. As bakka search jettu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko maal na gaafate Telegram irratti microeconomics yookaan macro lamaanuu yoo qabaattan naaf ergaa jedhee ture. Asirratti isin agarsiisa obboleessoo micro economics akkuma asitti argitan tuqnaa jechuudha. Step inna jala deemu qabdu. Kana qofa barreessuu miti jechuudha. Erga micro economics jedhu kana barreessinee wanti akkanatti nuuf dhufa jechuudha. Akkanatti siiseetiin isin argisiisa bakka kanatti jechuudha. Bakkuma akka argitan kanatti isin argisuudhaaf onooti asirratti micro economics erga jennee barreessinee wanti nuuf hafe micro economics university kamii akkasuma language kam category kamii categoriin gaa demand ta'uu danda'a supply ta'uu danda'a hafeetan asirratti barreessitu jechuudha. Akkasuma course filterii kamii course asirratti waan barreessineef course filterii rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf ani university Haromaya haa godhu Haramaya University akkuma argitan alaabaa Itoophiyaati waliin kafidu ta'a jechuudha. Alaabaa Itoophiyaa ta'uu isaa beekuu qabdan jechuudha. Yoo feetan maaliif biyya alaatti irraa kabiraa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf Haramaya University jedhu kana tuqaasna jechuudha. Maaliif micro economics Haramaya University barbaanne waan ta'eef jechuudha. Okay. Akkanatti siifannaa isin argisiisuudhaaf jechuudha. Search jedhaa jira jechuudha. Haala kanaan wantoota koorsii barbaadan fakkeenyaaf micro godhe jechuudha. Kunooti akkuma argitan as jalarratti micro economics Haramaya University as jalatti akkuma argitan kun lecture notes lectureati. Akkasuma Haramaya hedduutu jira jechuudha as jalatti. Fakkeenyaaf tokko cuqaasii isin argisiisu jechuudha. Haramaya University jechuudha. Haramaya ta'uu isaa as jalatti ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf tokko kana cuqaasiin isin argisiisa jechuudha. Search godhaa jira jechuudha.
akkuma argitan sarchi yeroon godhu eessa nageesse jechuudha. Salphumatti eessa nageesse aappii kiyya keessa nageesse jechuudha. Aappii ani buufadheetiin ture jechuudha. Aappii akkuma isin argisiisuudhaaf yaalii godhette jechuudha. Asumarraa fakkeenyaaf amma laal aappii irra nageesse osoo websaayitiin isin argisiisuu fadhe jechuudha. Anis aappiin seenetiin isin argisiisaa jechuudha. Erga kana ta'e aappii isaan seenee isin argisiisaa. Hono aappii ani buufadhe studio.com isaa asitti argitan kana jechuudha. Maaliif websaayitii irratti diteelii isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaa isin barbaadan san jechuudha. Barsiisaa wajjin naaf fidan yeroo laalladhu jechuudha. Kanaaf studio kanas mee haa ilaallu. Play Store keessa seentanii studio jettanii isa bifa kana qabu laallattan jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti search haa goonu. Search nuuf dhufee jira. Kanaaf micro economics jennee search goona jechuudha. Akkanatti erga barreessine akkuma jalqaba isiniif jeegaa stepidhaan jala deemuu qabdu. Erga micro economics jennee barreessine university bakka jedhu kan argitan isa kana cuqastu yeroo takka. University kam akka ta'e Haromayaa fakkeenyaaf akkuma kan irratti isin argisiisuu fedhe kan irratti maaliif kanaaniin walitti only by app godheetiin tuqee ture jechuudha. Kanaafin kanatti fayyadamaa ture jechuudha. Haromayaa University jennee barreessina jechuudha. Yeroo barreessinu kun Haromayaa University jennu dhufa jechuudha. Isa kana tuqna jechuudha. Search godhee nuuf fida jechuudha. Kun akkuma argitan koorsii micro economics Haromayaa University khati as jala irratti akkanatti nuuf fida jechuudha. Hedduudha jechuudha. Wanti inni nuuf fidu jechuudha. Isa kanarraa wantoota hedduun isin argisiisa jechuudha. Ammaaf garuu PDF qofan isin argisiisa jechuudha. Kanaaf micro economics kan Haromayaa ta'uu isaa tuqna jechuudha sitti. Barattoonni gaasin jala deemuu qabdu stepidhaan yoo hin deemne koorsii yookaan PDF biyyoota biraa yookaan university biyyoota biraa buufachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan gaakunooti kan Haromayaa University ta'uu isaa akkanatti ilaallaa jechuudha. Kun asirraa erga buufachuu keenya laallannaa jechuudha. Haala kanaan kan nuuf fiduudha jechuudha. Inni kun asumaan share gootanii eessa kaayettu jechuudha. Telegramii keessa kaa'uu dandeessu. Save cloud yookaan PDF irratti jijjiirtanii kaa'achuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan buufattanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. By the way Haromayaa University qofa osoo hin ta'in dhaabbilee dhuunfaatiinis isin argisiisa jechuudha. Micro economics kana ta'e dhaabbilee dhuunfaatiin isin argisiisa. Fakkeenyaaf Rift Valley University jedheen university sanirratti barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf university Rift Valley University jedheen barreessaa jechuudha. Kun akkuma argitan jalqaba irra naaf jira University Rift Valley ta'uu isaa cuqaasnaa jechuudha. Isa kanaas maaliif dhaabbata dhuunfaa akkasuma dhaabbata hunda keessatti hojjechuu isaa isin argisiisuudhaaf jechuudha. Kunooti gaa Rift Valley University jedha jechuudha. Jala kanarratti argitan taate Rift Valley University hedduu jira. Geography faana fida jechuudha. Akkasuma short notice micro economics and macro economics naaf fida jechuudha. By the way ani appii kana baay'ee jaaladha. Baay'ee jala deemaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf short notice kana mee ilaallu. Short notice kanarratti akkamitti akka nuuf fidu kan Rift Valley University dha jechuudha. Search godhaa jira eeggannu. Kunooti gaa akkuma argitan chapterii isa lammaffaati macro economics short notice isaa asirratti argina jechuudha. Akkuma argitan akkanatti jala kana deemtanii shortly barreeffamee jira. Kun haala bareedaa ta'een chapterii
barreessee jira jechuudha. Haala kanaan yuunivarsiitii feetan ta'a jechuudha. Akkasuma dhaabbata dhuunfaa barnoota dhuunfaa feetan ta'uu dandeessu jechuudha. Kanarraa buufachuu dandeessu jechuudha. Ani garuu aappiin kun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa asirratti barattoota keenyaaf isiniif himuu barbaada jechuudha. Kanaaf namoonni na gaafachaa jirtan jechuudha. PDF nuuf kenni nuuf ergi jechaa jirtan kunooti karaa salphaa isin argisiiseen jira jechuudha. Maaliif yuunivarsiitii fedhee ta'uu dandeessa akkasuma kolleejjii dhuunfaa dhaabbata dhuunfaa ta'uu dandeessu haaluma salphaan isin argisiise kanaan barsiisaa keessanii buufachuu dandeessu jeen yaabdadha jechuudha. Kanaaf arraaf waa'ee koorsii PDF kana jechuudha yookaan aappii Studio app asirraanis isin argisiisa. Play Store akkam buufattu studoku.com jettu ani websaayitiin baay'ee barbaachisaa jeen abdadha jechuudha. Websaayitiin kun yookaan aappiin kun jechuudha. Onooti studoku jalqabarra jira studoku jedhamu kana tuqna jechuudha. Erga tuqne kunoo isuma kana namoonni buufate namoota 500 buufate jechuudha. Akkuma argitan isa kana jechuudha. Isa kana ani buufadhee waan tureef open godhaa jechuudha. Isin install godhattu akkuma argitan kana asitti na deebisaa jechuudha. Kanaafuu barattoota keenya gaarraaf asin asirratti isin dhaabbadha jechuudha. Aappiin kun baay'ee barbaachisaadha. Aappii kana waa'ee isaa hedduutu jira jechuudha. Wantoota namaaf himuu namatti ulfaatu isin qofti naana jala deemaa ilaalaa kan itti aanu isin argisiisaa jechuudha. Paartii isa itti aanu wantoota akkam akka namaaf fidu wantoota akkam akka nama argisiisuun isin argisiisaa jechuudha. Har'a PDF namoonni na gaafattan haala kanaan PDF aappii kana keessaa buufachuu dandeessu jechuudha. Namoonni chaanaala kiyya faarii taatan subscribe like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isin jechuu barbaada. Kanaaf ani as irratti dhaabbachuu barbaada jechuudha. Kan itti aanu maal akka nuuf argisiisu maal akka qabu security hedduu qabaachuudha. Barattoota keenyaaf isin argisiisa. Isin arraaf like share godhuudhaan barattoota keenya hunda biraan nuuf gahaa isin jenna. Keessattuu barattootaa fi barattoota qofan isin jedhe isaan hundi arguu qabu jechuudha. Wantoota kana aappii kana waa'ee isaa kan itti aanu isin argisiisa. Kanaaf arraaf asirratti naaf gahaa jeen isin abdadha isin nuuf gahaa. Kanaafuu Telegram keenya seentanii like akkasuma join jechuudhaan seenaa YouTube keenya subscribe godhuudhaan iddoo bilbilaa kanas tuqaasuudhaan miseensa keenya ta'an isin jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf asirratti nuuf galatooma.